Barattoota keenya lafa jirtanitti yooyyaa isiniin jedheen jira. Fiiziksii chaapter 2 sabtoopikii 2.2 jalatti toopikii jiru har'aa itti fufiinsin bochiisuuf yaala. Innis mata dureen isaa particle dynamics and planetary motion jedha. Kinematiksii keessatti wantoota nuti fidne wantoota akka acceleration, velocity, speed, distance, displacement warra kana qo'annee turre. Maaliif isaan kun paarameetiroota yookaan physical quantitoota isaan keessatti qo'atamanidha. Amma garuu daayinaamiksiitti deemna. Daayinaamiksii keessatti immoo wanti nuti ilaallu koozii yookaan immoo sababa itti sochiin tokko qaamni tokko socho'udha. Qaamni tokko maaliif socho'a yoo jenne rakkoo sababni isaa inni guddaan humna yookaan force wanta jedhamutu jira. Force kana qofaallee ta'uu hin taane wantoonni biraa kan akka momentumii, kan akka torque wantoonni kun illee jiraatu. Garuu as keessatti wanti irra caalmaatti ilaallu waa'ee humnaa yookaan waa'ee forceiti. Kanaaf as keessatti waa'ee humnaa ilaalla. Lammaffaa irratti immoo waa'ee Newton's laws jedhamanii kan beekaman law of motion jechuudha. Isaan kanallee ilaalla. Loonni kun beezikaalii sadiidha. Baay'ee murteessoodha. Partikilii kamirree starting from the atomic level up to the microscopic level like the planets. Kanaaf pirinsipiliin kun baay'ee guddaadha. Baay'ee namatti tola. Chaaptarii kana keessaa kutaa kana sirriitti hin jaallattu jedheen abdadha. So as keessatti paarameetiriin nuti guddaa qabnu forceidha. So what's force kan jedhu yeroo ilaallutti an interaction that changes the motion of an object. Kanaafiyyuu maal jenneerra daayinaamiksiin maal qo'ata jenneerra waa'ee sababa sochii qaama tokko qo'ata jenneerra. Kanaaf immoo maalinni walitti dhufeenya qaama tokko faana yookaan objektii tokko faana wanti tokko gaafa ta'utti yookaan interakshinii tokko gaafa uumutti sochiin qaama sanaa kan jijjiiru yoo ta'e wantichi humnadha jechuudha. Wanti tokko asii deebi'uuf qaama yookaan objektii tokko wajjin walitti dhufee interaaktii wal godhee sochii qaama sanaa kan geeddaru yoo ta'e amala isaa sochii isaa gaafa jennu tarii saayizii isaa yookaan maagneetiitti inni adeemu ta'uu danda'a. Lammaffaa irratti immoo daareeshinii qaama sanaa ta'uu danda'a. Daareeshinii sochii qaama sanaa ta'uu danda'a. Yoo wantoota kana lamaan uuma yoo ta'e jijjiirama akkasii uumu kan yoo ta'e wanta akkasii humna yookaan foorsii jedhamee beekama. So egaa real life keessattis itti yaaduu qabdu kana. Humna gaafa jedhamu wanta waa dhiibu wayii wanta waa jijjiiru qaama tokko kan jijjiiru qaama tokko kan sochoosu qaama tokko kallattii isaa kan geeddaru qaama tokko kan boca isaa jijjiiruu danda'u wanta akkasitti humni. Kanaaf isa real life keessatti beeknudha. Wanta addaan qabu humni wanta waa deemsisu waa kan dhaabu ta'uu danda'a jechuudha. Akkasumallee daareeshinii isaa yookaan kallattii isaa jijjiiruu danda'u qaama sheeppii isaa yookaan saayizii isaa kan jijjiiruu danda'udha. Kanaaf humna waan lafarratti beektanidha wanta biraan qabu. Garuu net force maalidha? Net force kan jedhamu kun immoo qaama tokko irratti humnoonni garaagaraa baay'atanii irratti dalaguu danda'u. Fakkeenyaaf namoonni tokko konkolaataa wayii baay'atanii dhiibuu danda'u. Gar tokko fuulduraan ol dhiiban gar tokko duubaan dhiibuu danda'u. Yeroo kana humni kun walitti ida'ame humni jarree fuulduraaf duubaan dhiibaa walitti ida'ame yoo humni tokko caale kallattii humni isaan caaletti deemee jire. Akkuma kanaati net force kan jedhamu suni humnoonni garaagaraa qaama tokko irratti dalaganii yeroo walitti ida'aman result nuti argannu jechuudha. Yookaan vector sum of all forces acting on the object. Kana jechuun maal jechuudha? Force vectoriidha. Chaaptarii 1 keessatti gaafa turre. Kanaaf vectorii erga ta'eeti
directionii garaagaraa waan yoo irratti active godhe vector additionii fayyadamneet algebraic method otoo hin taane yoo akka vectoritti ilaallee bifa meetodii biraatiin algebraic hin ta'eetiin fayyadamnee walitti ilaanaa kun immoo net force ta'a jechuudha. Kanaaf qaamni tokko accelerate gochuudhaaf yookaan gugula uumuudhaaf net forcein isaa 0 ta'uu hin qabu. Maaliif akka sirriitti hime konkolaataa tokko duubaa fuulduraan yoo dhiibu ta'e garatti humni caalutu deema. Yoo humni isaanii wal gite garuu konkolaataan sun achumatti dhaabbata. Kanaaf net force jechuun kanadha. Kan biraan the concept of force as a measure of interaction. Kana jechuun force akka walitti dhufeenya yookaan walitti dhufiinsa akka safartuu walitti dhufiinsaatti yookaan walitti dhufeenya waan tokkotti. Kanaaf humni gaa wanta qaama tokko wajjin walitti dhufuudha. Fiiziksii keessatti foorsiiwwan gurguddaa afurtu jira. Basically fundamental forces kan jedhamanii beekan. Fundamental forces jechuun kana alatti foorsiin gosa kamillee jiraachuu hin danda'u. Foorsiin nuti daily jireenya keenya keessatti goonu hundisaayyuu nuti agarru hundisaayyuu kan irraa uumamu daafii jara kanaattidha. So tokkoffaa gravitational force. Gravitational force jechuun sababii qaamonni lama distaansii wayii irratti argamaniif wal harkisan irraa kan uumamudha. Qaamonni lama qaama kam partikilii lama jechuudha. Partikilii lama fakkeenyaaf namni lama wal bukkee ta'a taanaan carraa wal harkisuu isaa baay'ee bal'aadha. Carraa wal harkisaa jechuudha hin qabu. Garuu detected baay'ee small gravitational force. Yoo pilaanetonni fakkeenyaaf lafti yeroo qaamni tokko lafatti this is gravitational force of Earth. Kanaaf wanta qaama ofitti harkisudha. Inni kunis immoo yoo garaagarummaan gidduu isaanii jiru yookaan distaansiin gidduu isaanii jiru yoo bal'ataa deeme hammi isaa wal harkisan hir'isaa deema. Baay'ee hir'isaa deema. Just squareidhaan hir'isaa deema. Yoo immoo walitti dhiyaatan immoo akkasuma dabala. Akkasuma qaama haala uffata qaama isaanii yookaan maasii irratti sun hundaa kana booda ilaaluu dandeenya. Kan biraa electromagnetic force. Electromagnetic force jechuun qaamonni chaarjaan lama wal dhibuu yookaan wal harkisuu repulsion and attraction of two charged particles jennee kan fudhannudha jechuudha. Electromagnetic force jechuun kanadha. Strong nuclear force. Strong nuclear force jechuun immoo forcii pirootoonota lama pirootoonootaaf niwutroonota gidduu humna jiru isarra darbee isa caalee akka isaan nikulaarii keessatti yookaan nikulasii keessatti akka isaan turan kan taasisudha jechuudha. Just the subatomic parts or the fundamental components of atomic like proton, electron and the neutron. Warra kana qabaachuudha. Isaa kanatti force isaan keessa jirudha. Charged body irratti kan ka'e kan dhufu strong nuclear force qaama kana irraa kan ka'e dhufudha. Weak force kan jedhamu immoo subatomic particles like bonds bondii garaagaraa chemistry keessatti arguu dandeessu attract ol godhu bondiin garaagaraatu jira. For example bondii kanneen akka sibiila yookaan immoo meetaal gidduutti bondii uumamu bondiin akkana ionic bondii kan jedhamu jira. Inni weak force of keessaan qabu jechuudha. Kanaaf kana fakkaata interactioniin kun karakteriiwwan gurguddaa afur qaba. Tokkoffaa humni tokko jechuudha. Humni interaction jira kan jennu. Tokkoffaa partikilii humni sana irratti dalagamaa jiru irratti hundaa'a. Partikiliin suni partikilii kamiiti? For example, whether it is air yoo ta'e gravitational ta'a. If it is charged yoo ta'e immoo partikiliin sun jechuudha. Type partikilii sana charged yoo ta'e immoo electromagnetic akkas jedhetti dhufaa jechuudha. Relative kan lammaffaan relative strength of the force. Kanaaf forsichi guddaa fi xiqqaa ta'uunsaas interaction sana karakterii isaa murteessa. Kanaa achitti immoo range of force is effective. Fakkeenyaaf gravitational force keessatti range qaba. Range irratti effective ta'u jechuudha. Kan biraa nature of particles that mediate the force. Kanaaf humni tokko qaama tokkotti dalagaa jira yoo ta'e egaa qaamni wanta object irratti dalagamaa jiruu fi wanti force sana dalagaa jiru sanarratti irree wanta hundaa'udha jechuudha. So saying this all, let's come back to type of forces. Type of forces kan jennu bakka lamatti qoodna. Akka walii galatti
Force usually categorization isaa yeroo baay'ee kan godhamu contact jedhama contactidha. Contact in short salphaatti isin ibsuudhaaf contact kan jedhamu qaama yeroo humni tokko objectii tokko irratti yeroo dalagamutti yoo tuqa ta'e jechuudha. Humni sun jechuun tuqaatiidhaan kan ta'u ta'e qaamni humna irratti dalageessu sun objectii sana tuqa yoo ta'e contactidha. Yoo tuqu ta'e immoo fageenya irratti at a distance yoo godhate yoo ta'e immoo non contactidha. Kanaaf kanumadha. Bodily contact ta'uu qaba jedha. Kanaaf taayipii garaagaraa jira. Fakkeenyaaf muscular forces. Muscular forces jechuun wantoota irree keenya harka keenyaa qabnee goonudha. Fakkeenyaaf harka keenyaatiin waa dhiibuu danda'a. Fakkeenyaaf ulfaatina ol kaasuu ta'uu danda'a. Yeroo kana yeroo ol kaasnutti harki keenya qaamni keenya wanta ol kaasnu sana irratti dalagaa. Fakkeenyaaf namoonni daandii hojjetan yeroo ol kaaftanitti akka namicha kanaatti jechuudha. Qaamni keessan harki keessan qaama wanta irratti dalagdan sana hin tuqa. Muscular force kan jedhamu kan akka breathing argamsuuf akkuni qilleensi qaama keenya tuqa. Digestion keessatti illee akkasuma jira. Lifting packets gati ol kaasuu pulling up push objects kuni baay'ee faadha. Frictional force kan jedhu immoo qaama objectiin tokko haala sochii isaa gaafa inni geeddaruuf jedhu humna irratti dalagaamudha. Fakkeenyaaf konkolaataan tokko yookaan immoo maalas ni fudhachuu danda'a. Nuyi miti yeroo karaa irra deemnu akka mucaan hin kufne kan godhu humna friction jira miti jechuun otoo yoo caccatate hin kufnaa garuu sakirraa ta'e yookaan immoo baay'ee mucucaataa miti yoo ta'e immoo hin deemna. Kanaafiyyuu yeroo nuti deemnu sochii keenya sana kan mormu wayii tokko jiraachuudha. Innis humna friction jedhama. Qaamonni garaagaraa kallattii garaagaraatti akka hin deemne kan godhu isadha. Konkolaataa gommaa konkolaataa irratti appilaayi ta'uu danda'a. Wantoota lafarra gaafa gootota dhufa wantoonni duubatti akkan sochiin qaama sanaa hin jijjiiramneedhaaf kan irratti dalaguu jira humni inni immoo frictional force yookaan humna rigata. Yes, real life keessa wanti jirudha. Akka qaamichi hin deemne akka sochii sana jijjiirre yookaan immoo akka hin deemne ageessisaa kan deemudha jechuudha. Humna mormituuti. Fakkeenyaaf yeroo kibiritii keessatti kibiritii beektu yookaan kibiritii maachii jechuudha. Maachistikii yeroo keessaa baaftanii dugda isaarratti yeroo itti rukuttan maal ta'an boba'aa mitiire agartanii frikshinii wayii jira jechuudha. Yeroon istiikiin sun itti dhootan haadha isaatti yeroo dhootan akka inni hin deemne godha. Sanaaf kuni maal ta'a jechuudha? Frikshinii ta'a jechuudha. Kan reef laayifii keessa kan jirudha. Inni kan biraa normal force. Normal force wanti jedhamu kun immoo qaamni tokko fakkeenyaaf objektiin tokko otoo taa'aa jira ta'eeti haa jennu sanduuqni tokko lafarra taa'aa jira yoo ta'e normal force yookaan forcein tokko objektii kanarratti irratti taa'aa jira jechuun akka keenyatti wanti nuti yaadnu objektii sanarratti waan tokko ta'an jiru inni yaadna boksii sanarratti sanduuqa sanarratti humni tokkollee dalagamaa hin jiru jennee yaadna garuu sana miti humni irratti dalagaa jiru jira innis humna normal forceidha lafumti mataan ishee asii odeessa qabdee jirti asii odeessa dhiibaa jirti inni kun humna sanadha jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu eenyumtu taanaan humna irratti dalagamaa hin jira eenyuyyuu fakkeenyaaf isin kana viidiyoo kana teessanii ilaalaa jirtu ta'uu danda'a. Yeroo teessanii ilaallattanitti teessoo irratti taa'aa jirtu yoo ta'e teessoon kun normal force isinirratti asii olee appilaayi godha. Perpendikulaarii jechuudha. Perpendikulaarii asii olee isinirratti appilaayi godha. Humni kun humna normal force jedhama jechuudha. Kanaafiyyuu namni kamiyyuu humna kana experience kan godhudha. Humna contact force dha. Inni kan biraa humna applied force dha. Okay. Humnoota egaa normal force jedha kan jiranidha. Normal force jedha applied force. Applied force kuni namni tokko yookaan qaamni tokko qaama biraa irratti ofuma isaatii objektii tokko irratti yeroo humna apply godhudha. Humna irratti yeroo dalageessa jechuudha. Fakkeenyaaf waan tokko dhaabbatee keenyan yookaan girgiddaa tokkotu dhiibe normal force perpendicular irratti ta'eera yookaan immoo utuu maal fudhachuu danda'a minjaala tokkotu harkisee ofitti inni kun applied force dha. Applied force jechuun wanta akkasiiti jechuudha. Tension force immoo tensional force isa yeroo itti qormaata jala geenye dhiphachuudhaan agarru miti. Humna tensionii kan jedhamu jechuudha. So physics define tensional force in another way. Namoonni tensionii isin qabu humna tensionii kun isinirra jira jechuu miti. Tensional force jechuun maal jechuudha? Yeroo baay'ee
waan akka wadaroo yookaan immoo kirrii irratti humna jirudha. Fakkeenyaaf deelii laayifii gadi isinii kaasuu nan danda'a. Namoonni saree xiqqoo guddistanii beektu yoo ta'e morma ishee irratti funyoo dhahattanii harkistanii yoo ta'e humni isin keessaa bahee saree funyoo sanarra jiru suni humna tenshinal foorsiidha. Sareetti duubatti harkistii isa fuulduratti harkistu. Kanaaf tenshinal foorsiin funyoo sana keessa jira. Kan biraan kan isin fudhachuu danda'u namoonni bishaan biirii yookaan immoo bishaan lafa keessaa bahu ol harkiftan inni kun humna tenshinii funyoo sana keessa jira yookaan immoo wantoota biraas fudhachuu hin dandeessu. Humna funyoo keessa jiru yookaan waayirii tokko keessa jirudha in short. Kanaaf harkisuudhaan yookaan kallattii garaagaraatiin bira irratti exert gochuudhaan wanta dhufudha. Kan biraan spring forceedha. Spring jechuun immoo springii cedheedha. Jedhamee kan beekamu afaan Oromootiin. Cedhadhi kuni humna cedheedha kanarratti apply ta'udha. Spring force jechuun. Fakkeenyaaf spring beeddii namoonni qaban beektu yoo ta'e humna siree irratti waan akka cedheedhaatiin wanta hojjetamu jechuudha. Sana fudhachuu dandeessu. Or bakka garaagaraatti arguu dandeessu. Fakkeenyaaf wantoota waxxarsisanii jechuun wantoota waxxarsanii harkisan. Fakkeenyaaf qawwee keessa springiin kun hin jira. Humna springiitiin hin dhoka'a. Makaanizimii baay'ee qabaachuu danda'a qawween. Garuu springii of keessaa qaba. Wantoota waxxaruufa harkisanii waxxaru. Wantoota akkasiin kun springiidha. So springii sana compress yookaan stretch gaafa goonu humna springiitu irratti apply ta'a jechuudha. Inni kan biraan air resisting force. Air resisting force jechuun humna qilleensa keessa mormii godhu jechuudha. Kanaan beektu yeroo baay'ee wantoota goggaaf ol dabartan qilleensi uumamaatiin resist godha. Kan deemneedhaaf friction irratti gaggeessa. Kun ifaadha. Baay'ee masa wanta addaan qabu. So here non-contact force jedhaman immoo eenyufaadha fakkeenyaaf. Non-contact force. Okay. Isaan kun immoo gaatuma tuqin qaamaan physical touch physical contact hin qaban inni irra. Fakkeenyaaf gravitational force. Gravitational force according to the Newton's law of gravity. Gravitational force between two bodies are directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. So kana boodatti ilaaluu dandeenya garuu qaamota lamarratti walitti apply godha. Humna kana jechuudha. Humna attraction wayitii jara sun lamaan iyyuu maasii mataa isaanii qabu. Kanaaf maasiin jara sanaa sun lamaan walitti baay'ate yoo baay'ee guddaadha yoo ta'e maasiin jara lamaanii tokkoomsaa isaatu lamaansaa humni sun baay'ee guddachaa deema. Yoo distaansiin gidduu isaanii jiru immoo square of distance sun immoo yoo guddaa ta'e square of distance isaan gidduu jiru jechuudha. Baay'ee gadi bu'aa yoo xiqqaate immoo guddaa ta'a. Kanadha fakkeenyaaf pilaanetota rastaar irratti garaagaraa irratti. Gaafa qaama tokko ol darbattanii gad deebi'u inni kun gravitational forcetu gad harkisaa jira. Short kanadha. Egaa kana keessatti wanti gochuu qabdan garuu kontaaktiin hin jiraatu. Akkuma wal harkisaa jechuudha toorratti apply hin ta'in jechuun kontaaktiin hin jiraatu. Jaffaa irratti magnetic force. Magnetic forcein kun immoo humna magneetii keessa jirudha. Magnetic force humna magneetii qaamota magneetawoo ta'an irratti apply ta'u. Magnetic objects. Magnetic objects kan jedhaman fakkeenyaaf like iron, cobalt, I think sibiilota qaamota magneetawaa ta'an jiru isaan irratti apply kan ta'udha. Humna magneetii jechuudha. Humna magneetii tuttuqqii osoo hin taane fageenya irratti iyyuu hin ta'a. Kanaaf humni kun tokkodha. Kan biraa electrostatic force. Electrostatic force jechuun humnoota chaarjii irratti humna apply ta'udha. Qaamota ta'anidha. Electrostatic force charged bodies in the universe. Kanaaf charged body irrattidha. It can be repulsive and attractive ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf walii galatti non-contact force kan jedhaman baay'ee ifaadha. Taayipiin isaanis ifaadha. So humnoota kana warra kun hundi isaanii kontaaktiin kun kan mataan kan dhufanii they came from the four fundamental forces like the gravitational force, the electromagnetic force, the strong nuclear force, and the weak nuclear force. Kan dhufanidha jechuudha. So ammoo Newton's laws of motion and applications. Amma bakka baay'ee koorteetti deemaa jira. Newton's laws of motion kun warra baay'ee wantoota baay'ee murteessoodha. Kanaaf sirriitti beekuun si barbaachisa.
Newton's laws of motion sirriitti hubattan appilikeeshiniin isaa baay'ee isin dhibu. Yeroo baay'ee qormaata irratti kan dhufu appilikeeshinii isaati. Appilikeeshinii isaa bifa garaa garaan kompileksii godhanii isinitti fiduu danda'u. Fi injiinaringii keessatti baay'ee appilikeeshinii guddaa qaba. So egaa loon kun laws of motion kun kan inni hojjetame eenyudha? Sir Isaac Newton jedhama. Bara 1687 wanti kun kan ifaatti hojjete jechuudha. So egaa wanti kun appilikeeshinii guddaa qaba. Pilaaneetota irratti appilaayin ta'a. Jalqaba garuu yaadni isaa yaada pilaaneetota irratti yookaan celestial body irratti kan yaadamee baheera. Garuu amma qaamota gadi bu'oo kan akka elektiroonota xixiqqoo ta'an jechuudha. Fi wantootuma qaamota garaa garaa fi speed of light irratti illee speed isaanii speed of light itti dhiyaatu turre appilaayi kan ta'edha jechuudha. So let's see Newton's first law of motion. Maal jedha first law? First law maal jedha? Roosini dubbisa everybody in its state of rest or uniform motion in a straight line unless it is compelled to change that state by forces impressed upon it. Come on. Kun maal jechuudha? Qaama tokko jira. Qaamni tokko boqonnaarra yoo jiraate jedha. Qaamni tokko boqonnaarra yoo jiraate humni irratti hin dalagamu taanaan boqonnaa marra tura. Yoo sochiirra jiraate immoo humni irratti hin dalagamne taanaan akkuma jirutti sochii isaa itti fufa. Waan kana lama qabadhaa. Egaa wantoota gurguddaa wanti kun laws of inertia jedhamee beekama. Yaadota gurguddaa qaba. Qaamni boqonnaarra jiru humni irratti hin dalagamu taanaan boqonnaa isaatti fufa. Yoo qaamni sochiirra jiru immoo yoo humni irratti dalagamu ta'e innis sochii isaatti fufa. Kanaafiyyuu humni qaama tokko irratti appilaayin ta'u taanaan isteetii isaa dura jiru keessatti yookaan haaluma dura jirutti itti fufa. Kanadha. Okay. Inertia jedhamee beekama. Law of inertia jedhamee beekama. Law of inertia maal jedha? An object that is not in motion will move until force acting upon them. Qaamni sochiirra hin jirre tokko yoo humna irratti appilaayi ta'e malee humna irratti dalagame malee sochii isaa hin godhu. Achumatti boqonnaa godhata. Qaamni immoo constant motion irra jiru yookaan uniform motion irra jiru tokko immoo yoo humni tokko irratti dalagame malee yoo irratti dalagamuudhaa baate yookaan humni tokko yoo irratti dalagamuudhaa baate sochii isaa akkuma duraatti itti fufa malee hin jijjiiru jechuudha. Kana jechuun sochii gochuudhaaf ta'e yookaan isteetii keessa jiran keessa turuu barbaadudha. Qaamni tokko isteetii keessa jiru keessa turuu barbaada. Yoo humni irratti dalagamuudhaa baate jechuudha. Achuma tura jechuudha wanti tokko hin jiru. Kun law isa tokkoffaadha. Law of motion isa tokkoffaadha. Kanaafiyyuu humni tokko qaamni tokko irratti dalagamu taanaan immoo acceleration isaa 0 ta'a. Constant velocity waan qabaatuudhaaf jechuudha. So net force hin jiru taanaan qaama sanarratti akkuma net force jechuun humnoonni garaa garaa irratti appilaayi ta'uu danda'u. Garuu humnoonni sun immoo yoo wal qixa ta'an hundumti isaaniiyyuu cancel godhanii qaama sanarratti sochii kan dalagu gochuu hin danda'an jechuudha. Kanadha. Second law. Inni second law immoo faallaa kanaati egaa. Inni duraa maal jenneerra qaamni tokko isteetii barbaadu keessa turuu barbaada. Yoo sochii wal fakkaataa yookaan uniform motion yoo jiraate humna irratti hin dalagamu taanaan achumatti tura. Yoo boqonnaarra jiraate immoo humna irratti hin dalagamu taanaan boqonnaa marra tura jenneerra. Amma garuu yoo humna irratti appilaayi ta'e maal ta'a kan jedhu immoo Newton second law of motion irratti qo'annaa jechuudha. Inni kun immoo qaama tokko irratti yoo humni tokko dalagaa'e acceleration qaama sanaa yookaan sochii gaggeessamu jira. Qaamni tokko irratti dalagaa'e qaama tokko irratti dalagaa'e acceleration uuma yookaan sochii wayii uuma. Acceleration sun jedhama. Directly proportional net force dha. Jechuun hamma humni sun irratti appilaayi ta'e irratti dalagame guulli isaas hin dabala. Kana jechuun humni guddaa guula guddaa. Humni xiqqoon immoo guula xiqqoo acceleration xiqqoo fidaa jechuu barbaada. Garuu hanga qaama sanaa yookaan maasii sana wajjin immoo indirectly proportional. Kana jechuun qaama baay'ee hanga guddaa qabu irratti humni guddaan humni constant ta'e humni tokko yoo dalagame baay'een deemu yookaan humni isaa baay'ee humna guddaa gaafata jechuudha.
jechuun qaamni guddaa ta'e humna guddaa gaafata. Qaamni hangisa xiqqoo ta'e humna xiqqoo gaafata bakka ispoortii akkasii. Kanaaf wanti biraan immoo askeetti wanti qabachuu qabdan acceleration always in the direction of net force. Wanti isin sirriitti qabachuu qabdan directioniin accelerationii fi directioniin net force wal fakkaata. Fakkeenyaaf yoo gaaffii keessatti gaafatu keessatti force kana jechuun magnitude isin gaafachuu isa vector form yoo isin gaafata ta'e directionii accelerationii isin kennee yoo jiraate directionii accelerationii sun directionii force kana wajjin wal fakkaataadha. Kanaaf net force sun directionii acceleration wajjin wal fakkaataa qabu jechuudha. So akka kanaati formulaa qaba. Formulaan isaas kuni kana fakkaata. Net forcein maasii isaa baay'isuu acceleration isaa. Maasii qaama sanaa objektii force irratti dalagamaa jiru sana baay'isuu acceleration isaati jechuudha. So kanaaf maasiin isaa kanadha. Gaaffii kana wajjin a box with mass of 40 kg sits as the rest on the frictionless tile floor. With your foot, you apply a 20 Newton force in horizontal direction. What is the acceleration of the box? So, as keessatti qaama wayii tokko jira. Qaamichis hamma hanga 40 kg qaba. Boqonnaa irra jira. Filoorii tokko irra jira. Filooriin sun frictionlessidha. Frictionless ta'uu isaa baay'ee wanta garaagarummaa fiduu qaba. Humni kan biraa tokkollee kan irra hin jirre garuu humni 20 Newton ta'u horizontaalii akkanatti apply ta'edha. So what acceleration isa kun ta'a qaama sanarratti jechuudha. So kana jechuudha wanti salphaatti probleemiin isaa baay'eema wanta ifaa ta'edha badaama isaa wanta adda qabu. Kana ilaallu maal jenneerra force jechuun maal jenneerra mass times acceleration jenneerra. Kanaaf iyyuu as keessatti gatii as keessatti wanti gaafatamne gara acceleration isaati. Acceleration argachuudhaaf over m jennee jira gaba lamaati. M wal balleesse acceleration jechuun force over m dha. Kanaaf iyyuu force nu kenname jira. Hangi isaa nu kenname jira. Dhumarratti 0.5 meter square dha. So kana jechuun horizontal irratti apply ta'e miti irratti wanti gochuu qabnu humni sun horizontal apply irratti ta'e taanaan in the same direction acceleration isaas ta'a jechuudha. Kallattii force sun apply ta'e ta'a jechuudha. Okay, so kanadha. Okay, gaaffii kan biraan 3 kilogram object undergoes an acceleration given kanaan kenneera bifa vector formidhaan jechuudha. Find the magnitude of the resultant force. Force jechuun so maasiin nu kennameera acceleration qaama sanaa nu kennameera in this direction. Force jechuun immoo mass times acceleration dha. So kanaan maal gochuudha jechuudha. Kompoonentii mijira sanaaf uunee itti baay'isuudha. Tokko isaatti. Jechuun qaama sanarratti fakkeenyaaf acceleration isaa karaa x axis irra yookaan y direction irratti 2 meter per second square dha. Along the y direction 5 meter per second square dha. So forcein gama kanaanis irratti dalagamaa jiru jira. Kan argachuudhaaf force x axis irra jiru argachuudhaaf 3 kiloogiraamii baay'isuu acceleration direction kanarra jiru. Isa kana akkasumas 3 times direction kanarra acceleration jirudha jechuudha. So 3 baay'isuu 5. So force isaa kana ta'a jechuudha. Garuu magnitude isaa isin gaafate immoo just vector formidhaan resultantii akkatti barbaadnu kan dura barachaa turre irraa sana fayyadamna jechuudha. So kana ta'a. It's obvious I think. So let's come to the Newton's third law of motion. Hordura lamaan ilaallee jirra. Amma sardiidha. Inni kun immoo akkas jedha. For every action, there is always an equal and opposite reaction. Termoonni kun baay'ee murteessoodha baasuu. For every action, there is always equal one and opposite reaction. Qaama kamuufiyyuu actionii yookaan maal jechuun danda'a kana gochaa qaama kamii irratti ta'u kamiifiyyuu humni yookaan reactioniin tokkoffaa actionii sana wajjin wal qixa ta'e lammaffaa immoo directionii opposite ta'e qaamni inni tokkoffaan appilaaratti godheen ta'e tokko jiraadha. Fakkeenya gabaabaas inni fudhachuudhaaf namni tokko
keenyan yookaan girgiddaa dhiiba yoo ta'e akshinii irratti dalagaa jira jechuudha. So humna kana gochuudhaaf waa goon mee qaamonni lama jiraa jennu qaama A fi qaama B. Qaamni lamaan sun interaaktii gochaa jiru. Mee humni A'n baarratti appilaayi godhu mee FBA jennee haa fudhannu. Force of B on A jennee haa fudhannu. Humni qaamni B qaama A irratti appilaayi godha jechuudha. Kan biraan immoo humni A qaama B irratti appilaayi godhu immoo kanaa jenna. Kanaaf Newton's third law irratti gaafa ilaallu ada kaman ifa force B on A is equal with negative of force A on B. Kana jechuun maal jechuudha? Humni B irratti apply godhu magnitude isaatiin humna A apply irratti B irratti apply godhu wajjin wal qixaadha. Magnitude isaa equal dha jechuudha. Garuu opposite direction dha. So cosine fudhachuu jaal girgiddaa irratti gaafa dhiibdan humnuma isinitti dhiibdan sanaatiin girgiddaan sun kallattii faallaa ta'e isin dhiibaa jechuudha. Humna faallaa ta'eetiin isin dhiibaa. Humna hammisaa kan keessanii wal qixa garuu faallaa keessanii. So Newton's third law haala kana ibsamuu danda'a jechuudha. Kanaaf iyyuu gochaa kamiif iyyuu mormiin gochaa humni isaa wal qixa ta'ee fi direction isaa yookaan immoo kallattii isaa faallaa ta'eetiin hin jiraata kan jedhudha jechuudha. Kana jechuun garuu net force 0 dha jechuun miti. Asitti wanti gochuu qabnu force A plus force A on B plus force B on A jechuun 0 jechuun miti. Humnoonni kun actionii fi reactionii akka ta'anitti treat ta'uu qabu kan ilaalamu qabu. Garuu isaan stationary force, neural force kana kan jedhuuti. So as keessatti wanta sirriitti hubachuu qabdan Newton's third law keessatti action and reaction forces are always exist in pair. Action and reaction gaafa jennu qaamota lamatu jiraachuu qaba. Pair ta'anii jiraachuu jechuudha. Adda baanii qofaatti actionii qofaatti reaction argachuu dandeenyu jechuudha. Kan biraan a single isolated force cannot exist. Jechuun humni single ta'ee qofaatti jiraachuu danda'u hin jiraatu jechuudha. Kan biraan immoo action and reaction forces act on different objects. Isheen kun baay'ee murteessaadha. Yeroo baay'ee qormaata irratti hin dhufti. Different object irratti bitachuun bifa applicationidhaan gaafa ilaallu namni tokko gaafa keenyan yookaan girgiddaa dhiibu inni namichi girgiddaa sana dhiibu waan biraati. Humna biraa dalagamaa jiru ilaalamaa jechuudha. Inni girgiddaan sun namicha sana dhiibus humna biraati jechuun actioniin kan biraa irratti humni gama actioniin jiru fi humni gama reactioniin jiru humnoota garaagaraa ta'anidha jechuudha. May activity kana ilaallu. Activity kana find the force needed to accelerate mass of this from velocity this to this final initially dha. So in 10 seconds kana hojjechuudhaaf kiloo tokko isinii kenna. Jalqaba wanti barbaadame force dha. Wanti nuti qabnu maasii fi v initially v finally qabna. Time illee qabna. Kanaaf dursa maal argachuu qabna? Force jechuun maal jechuudha? MA dha. Mass times acceleration dha. Maasiin isaa kennamee jira. So acceleration barbaadna. Acceleration jechuun immoo change in velocity over change in time dha. Change in velocity isaa velocity final malee velocity initial dha. Kanaaf jara kana akkuma component isaanii jiranitti x axis irra jiru x axis kanarra jirurraa kanarraa dhistu minus 5j irraa akkasumas minus 3j irraa tirristu jechuudha. So in short acceleration kana barbaaddu jechuudha. Just conceptii kinematics keessa qabdanii sana booda acceleration barbaadanii acceleration argatanii booda hanga kanatti baay'istu. Therefore you will get force. Kanada. If a man weighs 900 Newton on Earth, what is this weight on Jupiter, where acceleration due to gravity is 25.9 meters per second square jedha. So maadha kuni humni nu kennameera. Acceleration nu kenname, acceleration of gravitational acceleration jechuudha. Kanaaf ammas we use the Newton's second law. Newton's second law maal jedheera? Force equal with mass times acceleration dha. So as keessatti immoo wanti barbaadame maasiidha. Maasii namichaa his weight jedha. So man weight okay. Yeah.
his weight gaafa jedhu his mass actually his mass jechuudha kuni jecha biraatiin. So mass jechuun forcein mass times acceleration yoo ta'e mass jechuun immoo force over acceleration dha. So 900 over to 900 newton over 25.9 meter per second square ta'ee result isaa dhumarratti argachuu dandeessu jechuudha. So let's see the friction force of friction sarfisii lama irraa kan sarfisii lama yeroo sadarkaa yeroo isaan walirra taa'an yookaan sarfisiin sun tokko taa'aa jira tokko irratti taa'aa jira yoo ta'e sarfisii sanarra jira yookaan immoo qaamni sun sarfisii sanarra deemuuf yaalaa yoo ta'e socho'uuf yaalaa yoo ta'e frikshinii wayii uumamaa jechuudha. Waa hawwatatu fakkeenyaaf waa wayii gaafa harkiftan lafarra yeroo lafarra taa'u fakkeenyaaf frikshinii qabee jira. Yoo inni deemus immoo hin morma frikshinii frictional force jechuudha. Okay. The angle and the position of object affect the amount of frictional force. Angle fi position of object sana. Position of object tokko sana. Okay. Hammam ta'a frictional force sana murteessaadha. Fakkeenyaaf if an object is placed on a horizontal surface against another object, then frictional force will be equal to the weight of the object. Kana jechuun jechuudha. Qaamni tokko fakkeenyaaf objectiin tokko haa jennu boksiin tokko sarfeesii tokko lafarra filoorii malakkumaanii keessa geessuu danda'a. Achirra taa'ee jira yoo ta'e frictional forcein boksii sanarratti appilaayi ta'aa jiru dalagamaa jiru hammuma ulfaatina boksii sanaati. Sana wajjin wal qixa ta'aa jiru. Achi ta'aa jira yoo ta'e. Kan lammaffaan immoo yoo qaamni sun yookaan sanduuqni sun yookaan objektiin tokko immoo yoo puush ta'e yookaan deemamaa ta'e hammi frikshinii sun hamma weetii sanarra baay'ee caalaa jira. Amma weetii sanarra amma weetii objektii sanarra caala. Kanaaf sanduuqa keessan yeroo lafarra keessanitti yeroo lafarra dhiibuuf yaadan yeroo puush gootan hammi frikshinii sana hamma objektii sanarra baay'ee guddaa ta'a jechuudha. Kanadha. Generally frictional force is always proportional to normal force between the two interacting surfaces. Surfaces lama interact gochaa jiru ta'e normal force jara sana gidduu jiraata. Normal force maal jennee jiraatu contact force that applies perpendicular to the object on which it is placed. Fakkeenyaaf maasin jechuun hundaa qaama tokko lafa walqixxaatu tokko irra jira yoo ta'e boksiin tokko lafa walqixxaataa jira yoo ta'e lafti sun asii ollee daareeshinii perpendicular ta'eetiin objektii sanarratti yookaan boksii sanarratti appilaayi humna godhuu qaban normal forceidha. Kanaaf iyyuu inni sun proportional friction faana jechuudha. Kana jechuun normal forcein keenya baay'ee guddaa yoo ta'e frictioniin keenyas baay'ee guddaa ta'a kan jedhudha. Yoo inni normal force xiqqaa ta'e immoo frictioniin xiqqaa ta'a jedha. Force of friction in short formula kanaan ta'a. Mu yookaan coefficient of friction times normal force dha. So what is this mu? Jedhuudhaaf it's a constant coefficient friction dha. So mu kuni sarfeesii garaagaraa nacharii sarfeesii irra tokko irratti hundaa'a. Isin qaamota garaagaraa irratti fakkeenyaaf konkiriitii irratti mi'uun koefficientiin jiruu fi gilaasii irratti kan jiru garaagaradha. Bakkoon garaagaraatti fakkeenyaaf qaama sarfeesiin sun irraa ijaarame irratti hundaa'a. Fakkeenyaaf meetaalota garaagaraa fakkeenyaaf ayiranii fi alumineemii irra kan jiru sarfeesii isaanii irra mi'uun jiru garaagarummaa qaba. Kanaaf neecharii isaarratti hundaa'a garuu it doesn't depend on the surface area. Surface area qaamota irratti hundaa'u garuu neecharii isaarratti kan hundaa'u konstaantiidha jechuudha. Experimental wanta dhufedha kun fix ta'e wanta namaaf kennamudha malee wanta fakkeenya kalkuleet goonee bira geenyu miti. Okay. Frictional force bakka guddaa namatti qooduu dandeenya. Fakkeenyaaf static friction jedhamu jira. Static friction jechuun akkamidha qaamni tokko sarfeesii tokko irra jira yoo ta'e qaamichi socho'aa jiru yoo ta'e akkumatti boqonnaa irra jira stationary irra jira yoo ta'e jechuun qaamuun sun lamaan isaanii stationary ta'anii jiru yoo ta'e lamaan isaaniiyyuu yeroo kanatti humni
frikshinii qaama sanarra jiru humna frikshinii staatik jedhama. Jechuun it exists between two stationary objects in contact to each other. Qaamni lamaan isaanii ta'aa jiru. Fakkeenyaaf kitaaba keessan gaafa teebilirra keessan kitaabni keessanis teebilii keessan socho'an jiru waan ta'eedhaaf frictional forcein kitaaba keessaniif teebilii keessan gidduu jiru static friction jedhama jechuudha. Kanaaf formulaas akka turanidha. Friction static friction jechuun akkamitti hojjetama? mu of static friction times normal force dha jechuudha. Isheen kun static friction static kan taatedha. Inni kun immoo normal force qaama sanaan gidduu jirudha. Kan bira kinetic dha. Kinetic immoo arises when object is in motion on the surface. Jechuun qaamni tokko jira. Objectiin sun immoo irra deema. Yoo ta'e yeroo kana kinetic friction jira jechuudha. Okay. Fakkeenya tokko fudhachuudha. Okay. Namni tokko dhagaa wayii lafarra kututaa jira yoo ta'e, dhagaa sanarratti humni frikshinii appilaa irratti ta'u kinetikidha jechuudha. So in short maal jechuudha? Yeroo qaamni tokko sochii sarfeesii biraarra godhu frikshinii jiru kinetic frictionidha. In short formulaan isaas immoo wal fakkaataadha. Kan garaagarummaa qabu mi'uusaati. Mi'uunsaa kan kinetic isaati jechuudha. Okay, kanaaf akka dursee this mu's or this coefficient of friction depend on the nature surface irratti hunda'a. Nature isaati malee waan biraatti hundaa'u. Garuu humni coefficient kinetic is greater than generally less than static. Koligalaatti kanaafiyyuu egaa akkas ta'e kana jechuun maal jechuudha? Humni kinetic friction is less than static friction jechuudha. And okay, wanti hubatamuu qabu the direction of friction force on the object is parallel to the surface. Kana sirriitti beekuu qabna. Parallelidha. Fakkeenyaaf qaamni tokko yoo sarfeesii biraarra deemaa jira yoo ta'e, harkifamaa jira yoo ta'e, fakkeenyaaf akka kanaatti. Okay. Namichi kun gara kanatti harkisaa jira. Gara bitaa kanatti. Inni kun immoo gara as qaamni frictioniin immoo gara kanatti frictional forcein immoo gara kanatti gara faallasaatti deema. Garuu parallelidha. Parallelly in a sense it is oppositely parallel kan ta'e. Oppositeidha jechuudha. Direction isaanii faallaadha. Humna isarratti apply ta'aa jiruudhaaf shear force jedhama garuu kuni shear forceidha sanaaf jechuudha. Kanaaf parallelly akka ta'e qabachuu qabdu. Okay, surface sana faana jechuudha parallelidha. Humna irratti apply ta'aa jiru sanaan garuu faallaadha direction isaa. Parallelly ta'e faallaa jechuudha. Okay, coefficient of friction are nearly independent of area of the contact. Area irratti hundaa'u, area contact surface irratti hundaa'u. So akka kanaati. So example kana isin ibsuudhaaf maal jedha? A 25 kilogram block is partially arrested on the horizontal surface. Okay, qaamni tokko egaa horizontal surface tokko hangi isaa makallatee taa'ee jira. Horizontal force of 75 Newton is required to set block in motion. Kana jechuun bakka blookiin sun taa'erraa sochoosuudhaaf humni horizontaalii barbaachisu 75dha. Sochiitti geessuudhaaf kanaaf kaasuudhaaf asirratti wanti hubachuu qabnu maalidha? Sochii kana kaasuudhaaf humna amma kana barbaadama jechuun inni kun static friction akka ta'etu hubatamuu qaba. Maaliif sana kaasuudhaaf jechuudha. Kana amma kana sochoosuudhaaf barbaachisa taanaan at least humni static sanaa jechuudha. Humni static sanaa amma kana ta'uu qaba jechuun humni amma kana yoo irratti dalaga'e blookii sana irratti humni static friction immoo waan mormuudhaaf qaama humni kun irratti dalagamu jechuudha. Sochiin akka uumamne waan mormuudhaaf yoo xiqqaate frictional kinetic static frictioniin kun humna kana wajjin wal qixxaachuu qaba yoo xiqqaate jechuudha. Kanaan alatti garuu sochii geessuudhaaf kana ol ta'uu irra jiraata.
after this emotion jedhaga. Sana booda mooshinii kaasuudhaaf xiqqaate kana barbaadama. Kana jechuun humna static friction sana mormee kaasuudhaaf humna hamma kana barbaadama taanaan humni static friction isaa kana darga ta'eeti erga moshinitti dhiyaateen booda immoo horizontal force hamma kanaatu deemsuudhaaf bilookii sana deemsuudhaaf constant speedidhaan barbaadama. Kana jechuun surface sanarra kinetic friction jira yeroo sochirra jiru kinetic friction yeroo boqonnaa jiru maal inni static friction. Kanaaf asirratti 60 niwutoniin kun dafar deemsuu gaafatannaan yoo xiqqaate humni kinetic friction wanta humna apply ta'aa jiru kanaan hamma kanaatiin mormaa jira jechuudha. Kanaaf iyyuu kana wajjin wal qixa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf asirratti wanti gochuu qabnu maasii isaa amma kanaa qabnaa kinetic friction isaa 60dha. Static friction 75 dha. Kanaaf wanti gaafatame coefficient static and kinetic friction dha. Kanaaf formula isaanii beekna. Kinetic force jechuun static force jechuun is the coefficient of static friction times normal force dha. Garuu wanti beeku qabna asirratti normal force dha. Normal qaamni sun horizontal lafa jira taanaan hammi humni surface sana ol qabee jiruudhaa fi okay fakkeenyaaf okay qaamni tokko kanatti surface tokko kanatti jira jedhu bilookii wayii tokko immoo kanatti irra jira jedhu. Egaan surface inni kuni asii olii waan dhiibu qaba. Normal force wanta jedhamu maalirratti dalagaa? Bilookii kanarratti dalaga. Akkuma kana qaamni kuni boqonnaa jira taanaan humna hamma ulfaatina isaa ta'eetiin jechuudha. Hamma mg isaa ta'eetiin asii gadee maal jechuudha? Gravitational force irraa kan ka'e asii gadee irratti dalagamaa jechuudha. Kanaaf asii gabaawweetii isaatiin asii gadee wanti dalagamu jira. Asii olee immoo normal force surface sanarraa kan ka'e perpendicularly wanti dalagamu jira jechuudha. Kanaaf jarri kun wal qixa ta'u jechuudha. Maaliin in magnitude not in direction. Direction isaanii opposite dha garuu in the magnitude is equal. Kanaaf iyyuu kana fudhachuu dandeenya jechuudha kanaaf. Normal force jechuun mg jennee fudhachuu dandeenya. Maaliif weight isaa mg dha waan ta'eedha. Achiin kana booda as keessatti gatii coefficient of static friction gaafa baafnu okay static friction over mg dha yookaan lamaa jennee irraa asiitii normal force dha. Kanaaf jara kana keessa galchanii kan argachuudha jechuudha. Yeroo hunduu wanti beekuu qabdan friction yookaan kinetic friction. No, the coefficient of friction is always between 0 and 1. Kana beekuu qabdu always mi'uun kuni it is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1. Kana beekuu qabdu. Okay. Egaa kana jennee kanas tokko illee amma kana dalagna. Wanta adda qabanii adda baafannee yeroo waan jedhamu kinetic friction immoo static friction adda baafannee jirra waan ta'eef. Okay, about application of egaa gara sanatti we have seen this of motion and this now we equal and I think kami sudah kamera dulu nama so as kita assumption untuk baay'ee kompleks taate kanaaf simplify ta'uudhaaf wantoota consider godhuu qabna.
Tokkoffaa irratti waa'ee rotational forces gochuu qabnu. Rotational force keenya irratti gochuu qabna. Kan biraan yoo maasii roobii teeshinii keessa jira string force keessatti nakkee biroota garaagaraa neegaleetti gochuu qabna. Maasiiwwan garaagaraa neegaleetti godha warra kana jechuudha. Kana assumptionii kana sirriitti kaa'achuu qaba. Kanaaf amma yoo deebii dalagdan ulfaatina wadaroo ulfaatina stringii sadadama maal kana consider gochuu sirrii jiraata. Egaa procedure wayii jira. It's very important, very important. The following procedure is recommended when dealing with problem solving in Newton's laws. Tokkoffaa probleemii isiniif kenname sana furuudhaaf wanti procedure isin hordofuu qabdan sirriitti tokkoffaan draw a sketch of the situation. Kun baay'ee gaariidha. Assume godha. Boksii garaagaraa fayyadamaatii qaamota objektii garaagaraa kaasa. Direction force immoo akkuma graphical representation isaa jechuudha. Graphical representation fayyadamee kaasa turre biyya garaagaraa fayyadamuudhaan force isaa qalbii garaagaraa keessatti consider godhaatii irratti kaasa. Lammaffaa irratti consider only one object at a time. Jechuun objektii tokko keessaa kuttanii baasuudhaan objektii sana irratti force wanta apply ta'aa jiran wantoota garaagaraa kallattii garaagaraatiin directionii isaan jiranidhaan kaasuudha jechuudha. Okay. Kan biraan Newton's second law involves vectors and is usually important to resolve vectors into components. Choose x, y axis in way simplifies the calculation. Kanaafiyyuu gaafa kana waan si gochuu qabdan Newton's lawuun vectoriidha. Akka vectoriitti fudhachuu jechuudha. Kanaaf force vectorii erga ta'eetii wanti isin fudhachuu qabdan force sana kompoonentii garaagaraatti hiikuu danda'u, resolve gochuu danda'u qabdu. Innis x, y direction. Okay. Arfafaaratti for each body Newton's second law can apply to x, y axis components separately. Borii tokko tokko irratti qaama tokko tokko irratti maal gochuudha separate goone Newton's second law irratti apply gochuudha. Fakkeenyaaf x component irratti yoo ta'e force apply ta'aa jiru. Kanaaf gama sanaatiin acceleration isaan fudhanna jechuudha. Maasii objektii sana fudhanna acceleration along the x-axis. Akkuma kana kan waa'ee filla jechuudha. Dhumarratti solve the equation or equations for unknowns. Kanaaf egaa haala kana walitti finneen booda paaraamiliin garaagaraa uumamaa akka mathematically maal gochuu jechuudha furuu danda'uudha jechuudha. Okay. Let's see with an example. Because the example kun a bag of cement of weight 300 Newton hangs from 3 ropes as shown in the figure below jala kanatti jechuudha. Figirii kanarratti akka agarsiifame two of ropes make angle of this and this with horizontal if the system is equilibrium dhagaa subshining keessatti add tension 1 to intention 3 drops. So qaama kana nu kenname dhagaa assume godha. Sammuu keessatti imagine gochuu yaada. Muka tokko irratti yookaan muka tokko irratti wadaroon lama kallattii garaagaraatiin wantoota hirame gidduutti immoo wadaroo tokkotti walitti qabatee simmintoo tokko rarraasee qabee. Kanaaf as keessatti tensionii kan akkaataa garaagaraa kan yoo tensionii tokkoffaa rotational force kana jira kana jira kun immoo weetii bakka tokko jira. Kanaaf gosoota garaagaraa jira. Egaa ispeeshii kana fayyadamuudhaan draw a sketch of the situation sketch isaa yaaduu kan jiraatan mee akka walii galaatti wanta kana ayyaa direction explain jiran jalqabni weetii kanarra wanti jiraa ilaalu. Fakkeenyaaf asiitii simmintoon kun akkatti yoo jiraate tokkoffaa irratti wanti hubachuu qabnu sababii weetii isaatiin gravitational forcein asii eegalee wanta harkisuu qaba. Weetii qaama kanaa jechuudha. Asirratti wanta harkisuu qaba. Simmintoon kun jechuudha. Okay. Mg jechuudha. Mg yookaan mass times gravitational acceleration isaa sanarraa kan ka'e jechuudha. Kan lammaffaan immoo roopiin inni kun T3 kun forcein roopii kana keessa jiru maal gochaa jira? Asii ol harkisaa jira. Kanaaf asii olee deemaa jira jechuudha. Kanaaf T3 asirra jira jechuudha. Akkana jennee yoo yaadne T3 asirra jira. Okay. Kan biraan humnoota kana lamaanii jira. T1 fi T2 jechuudha. Isaan kun immoo isa kana wajjin humna kana faana wal qabanii jira wal barraa'anii jira. Kanaaf egaa warri kun lamaan asii ol harkisaa jiru. Lamaan jechuudha. Garuu isaan kan lamaatiin immoo maal gochaa jira? T3 gad harkisaa jira.
Kanaaf kondiishiniin isaa akkam ta'a isinitti fakkaate asiitii yoo pooyintii wayii yoo qabaatan pooyintii irraa walitti harkisan pooyintii gara tokkotti akkas daareshinii kanarraa T1 harkisaa jira. T1. Okay. Daareshinii kanarraa T2 harkisaa jira. Okay. Kan biraan immoo daareshinii kanarra asii gadi immoo perpendicular on the y-axis irra immoo T3 gadi harkisaa jira funyoo jara sana lamaan jechuudha. Isaan ol harkisu waan ta'eef inni immoo asii gadi harkisaa jira. Kanaaf sketch gaafa goonu haala kanaan ta'a jechuudha. Haala kanaan ta'a. Egaa angiloonni garaagaraa jiru. Wanti nuti yaaduu qabnu angiloonni garaagaraa jiru kanarra. Mee fakkeenya inni asirratti kennee hojii wal qabnee blokkee qabnee ilaallu. Angilii kun teettaa 1 teettaa 2 jedhee hin jira asirratti. Waan kana fuunee egaa ammas wanti yaaduu qabnu maalidha? Egaa haala kana sketch goonee booda immoo x axis y axis irratti kaasuu qabna. Resolve gochuudhaaf jechuudha. Newton sagalee lawuu fayyadamna waan ta'eedha. So sketch gaafa goonu egaa pointiin tokko as jiraa jennu asirra y axis asirra immoo x axis as kanarratti daareshinii kanarra kan jiru daareshinii kana jiru akkaataa T1 dha. T1 daareshinii kanarra jira jechuudha. Angiliin isaa immoo 53 dha. Maaliif waa'ee I think waa'ee maaloo jedhama ture inni tiraangilii kofawwan walitti galoo kan maal jedhaman jiru koftas kana jiruu fi koftas kana jiru baasuu wal qixadha. Koftas kana jiru akkasumas koftas kana jiruu fi koftas kana jiru wal qixadha. Seera triangle law angilii isaa irratti jiraata fi kanaaf iyyuu horizontal jechuun vertical jedhamu waa'ee okay. Asirra immoo asirratti kan qabu so amma gaamaa argachuu qabna kana jechuudha. Jismiin immoo albam waa'ee kompoonentii gara fuuldura isaa x y along the along vector component of T1 along y así oleh kata T1 times haala kana jenna okay garuu kana along y okay inni kun immoo kan okay ada bukan along the vector waa'ee irra kan jiru suuratti dhaabee 0 ta'uu qaba. Kana jechuun summation force sistema sarara jiru 0 jechuun force along axis summation of force along x axis is 0 and summation of force along x y axis is 0.
Okay, egaa kana jenneeti from friendly body diagram asitti kaasnerraa isa kanarraa jechuudha. Along x-axis irratti okay. Wanti ilaaluu dandeenyu okay, sketch ni gochuu nan danda'a actually. Okay, warra kana 3D body isaanii jechuudha. Along x-axis irra beekuutti ni ibsuu danda'u. Along x-axis irratti wanti nuti qabnu T2 cos here T2 what is T2? Okay, T2 here T2 along T2 x-axis irra kan jiru T2 cos of 37 dha. Kana jechuun gara kallattii kamitti positive x-axis irratti gochaa jira waan ta'eef jechuudha. Kan T1 immoo componentiin T1 immoo eessa jira? T1 as kana jira. Inni kun immoo negatiivii jira waan ta'eedhaaf negatiiva isaa fudhannaa jechuudha. Negatiiva isaa fudhanna. Negatiiva T1 cos of 53. Walitti dhaamanii 0 ta'uu qaba. Kana irratti siistemoonni sistema sana keessatti kompoonentii x-axis kan qabu kan lamaan irra kan hafe hin jiru. Okay. Kanaaf cos of 37 jechuun 0.8 dha times T1 so gaafa dabalatan kana 0.6 dha kan cosiin 53 jechuudha. Kanaaf equation tokko inni fudhannaa jechuudha. Amma kanaaf value kanaaf kana qabnu kana barbaada. Along y axis irra kan jiran akkasuma waan sadii qabna. T1 along y axis qabna. T1 kun jira. T2 along y axis qabna. Innis kallattii kanarra jira. And T3 illee qabna. T3 immoo negative dha. Along negative y axis dha waan ta'eedhaaf negative isaa fudhannaa jechuudha. Isaan walitti daamanii 0 dhufu. Kanaaf gaafa arrange gootanii equation isaa dhumarratti kana ta'a jechuudha. Amma immoo okay sistema friendly body diagram kan lammaffaa irra jira. Kan isa kanarratti hojjenne jechuudha. Isa kanarratti wanti agarsiisne tokko jira. Weightiin kun negative y axis irra galee jira. T3 kun immoo positive y axis irra olee jira. Kanaaf summation isaanii walitti dhufanii 0 ta'uu qabu. Kanaaf along y axis T3 negative of weight jedha. Maaliif minus jennee sirriitti asee gadeedha. Negative y axis irra galee jira waan ta'eedha. Kuni T3 dha. Yaa asitti danda'u agarsiisee bareedaadha. T3 kanarraati equation kan biraa tokko argina. Equation kun immoo kan nuuf fida. Weight isaa immoo 30 niwutoonidha. Maaliif asirratti maal jenneerra 30 niwutoon jenneerra waan ta'eedha. So simply from this we can calculate the T3. T3 asirraa arganneerra. T3 arganneerra taanaan immoo asirraa value kana galchine fudhachuu dandeenya jechuudha. So warri walitti daamanii inni kun dhibba sadii ta'e bakka buufannaa. So amma gaa tooftaatti equation into variability mathematics keessa jiru fayyadamtanii waan kana ta'uudha jechuudha. Kana booda waan sirraa eegamu waan biraa hin jiru. Haala kanaatiin okay tokko isaarraa argachuu dandeenya. T2 argachuu dandeenya. T3 immoo akkasuma argachuu dandeenya jechuudha. So viidiyoo gaaffii qabaatan komentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Viidiyoo kana laayik share godhaa namoota barbaadde mana kanarratti viidiyoowwan yeroo upload ta'an simbiraa kana qabaniidhaaf subscribe naa godhaa na jajjabeessaa. Viidiyoon baay'ee fudhadhaan kana haala qabuudhaaf akka haala tolchitan asumaan dhaamuma dabarsuu barbaada. Ijoolleen keenyaa fayyadamanii fayyadamuu keessaa waan guddaadha. Kanaaf kana fakkaata nagaan tura.